Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi daawwattoota waliituu hundi keessanuu nagaa waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkam ooltan jirtu bakka jiraattanii jireenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadha. Akkasumallee warroonni maatii koo taatan laayik sheer gochuun na jajjabeessadha. Warroonni maatii koo hin taane immoo kottaa gara maatii kootitti dabalamaadha siniin jechuun jaaladha. Mee har'amoo waan tokko gorsaa ta'a jedheen qabadhee dhufee jira. Maal jedhaa baacoodha. Baacoo kolfaa osoo hin taane baacoo kan barumsa of keessaa qabudha. Kanaaf hanga dhumaatitti na wajjin turaa jechuun immoo affeerraa kooti. Akkas jedhaa dur laphee fi sammuutu jira ture. Lapheen waan tokko hawwuu fi dheebochuudhaan yookaan immoo abjoochuudhaan beekamti turte. Waan guddaa wanta humna isheetii oliis hojjechuudhaaf baay'ee hawwiti turte. Garuu dandeettii waan gurguddaa hawwuu malee dandeettii waan gurguddaa hojjechuu hin dandeessu. Yookaan icciitii ittiin xiinxalanii sadarkaa abjootan sanirra gahan hin beektu turte. Kanaafuu waan gootu wallaalte abjuun qofaan hafte. Jiraachaa osoo jirtuu namichi wanta hawwan tokko tooftaa ittiin milkeeffatan fixan baasan beeku tokko akka biyyicha jiruu dhagahaman. Lapheen namticha bira deemuuf imala karaa fagoo eegalte. Namtichi dandeettii waan hawwan galmaan gahuu of keessaa qabuu fi beeku kun immoo maqaan isaa obbo Sammuu jedhama ture. Namtichi Sammuu jedhamu kun hojiin isaa hawwii yookaan abjuuwwan tokko tokko galmaan gahuu kan beekamuu fi ajaa'ibsiifamu ture. Lapheenis kallattiidhumaan Sammuu bira deemte. Yaa obbo Sammuu jetteen. Yaa obbo Sammuu akkam nagaa keessanii isin jetteen. Obbo Sammuunis nagaa keenya galanni kan waaqayyoo haa ta'u jedhaniin furmaata laachuudhaan beekamtu. Jennaan gara keessan dhufee jetteen. Haasawa ishee saaqattee obbo Sammuutti haasofte. Eeyyen dhugumaa jettee ani ogummaa yookaas dandeettii waan gurguddaa raawwachuuf yaadota haarawaa maddisiisee furmaata haarawaa biqilchuu hin danda'u. Kana waaqayyo biraa naaf kennamee of keessaa qaba jedhee lapheetti dubbate. Lapheenis baay'ee tokko gammaddee maaloo baay'ee tokkoon gaafii guutame. Keessaa tokko hawwii yookaan abjuu gurguddaa malee abjuu xixiqqoon hin dhagahamu. Garuu tulluun dhaabbadheen sun gahuuf dandeettii hin qabu ture jettee. Amma garuu Sammuunis yeroo ati akkas naan jettu baay'ee tokkoon gammade jetteen. Sammuutti himte waa hedduu xiinxalee waan bira gahuu danda'uuf yaa laphee jedheen waame. Lapheenis yoo koo obbo Sammuu jetteen. Innis amma akka natti mul'atutti si keessatti hafuura jarjarummaan argaa jira. Hawwii guguddaa immoo mudannoo yookaan jarjarummaadhaan kan bira gahamuu osoo hin taane
obsaan kan bira gahamudha. Kanaafuu hafuura jarjarummaa kana of keessaa balleessitu malee si gargaaruun koo baay'ee si fayyadu jechuun itti hime. Lapheenis ani yeroo baay'ee wanta abjootee tokko argachuuf baay'een jarjara ture. Sababa kanaaf jecha yeroo baay'ee of jibbeen of balleessuuf karoorsaan ture. Sammuu garuu baay'ee naaf galee jira gorsi kee. Kanaafuu guddaa galatoomi jechuun lapheen sammuuf galata galchite. Sammuunis rakkoo hin qabu, garuu wanti anaaf si malee hojjetamuu hin jiru. Dandeenye tokko ni jira. Waan nuti hin dandeenye tokko ni jira. Kanaaf ani karaa yaaduun karoorsuun tolchuu fi furmaatawwan haarawaa maddisiisee akka abjuun kee milkaa'uu gochuun si beeke. Si bukkee dhaabbadha. Ati immoo sodaa of keessaa balleessuun dhiphina balleessaa bahuun jarjaraa tokko malee obsaan amanamaan abjuu kee galmaan siif gahuutti nan eeguun hawwii kee sun guddisa. Adeemuun na bukkee dhaabbadhu jechuun sammuun lapheetti hime. Lapheenis ishii obbo Sammuu anis waan abjuu koo jettetti kannaan raawwadha. Atis immoo isheen sitti himadhetti naaf jabaadhu jechuun dhaamsa ishee dhumaa itti himte. Waggoota muraasan booddee lapheen hojii sammuun hojjetaniif bakka abjoo ishee geesse jedhama. Hunduma duraa kan abjoochuun qabdu yookaan immoo waan lapheen kee dheebotu beekutti itti aansuun sammuudha. Sammuu kee akka waan haarawaa yaaduu fi waan haarawaa hojjetuuf yookaan immoo isa lapheen kee abjoote akka galmaan gahuuf sammuu kee sirriitti hojjechiisi. Sammuun kee hojjechiisuu kan dandeessu immoo wantoota gurguddaa yaaduu fi kitaabota dubbisuun akkasumallee beekumsaawwan mul'ata kee akka galmaan gahuuf si deeggaran sammuu keeti. Kanaafuu obboloota koo wanna tokko hojjechuun duratti immoo karoorsanii wanna tokkoo fi bakka tokko gahuu irratti nuti jarjarummaan nu keessatti yeroo baay'ee waan mul'atuu fi isa jarjarummaa nu keessa jiru kana balleessinee galmaan gahuuf immoo wanna tokko hojjechuuf xiinxalamee saniin boodatti wanni kun hin danda'amaa jedhamee abjootan sanii abjicha kana galmaanan gahadha jedhamee yoo wanna tokko hojjechuu barbaadanii isa sanitti dursaa itti yaadanii itti xiinxalanii wanna san keessa seenanii immoo waaqayyoon ofii biratti yaa rabbii kiyya ati waan kana naa sirreessi jedhanii situu ani nan jammara ati naa xumuri jedhanii waaqayyo ofii biratti kadhatanii wanna adeemassa yoo yaadan itti xiinxalaa yoo deeman bakka yaadan hundaanii ga'u. Kanaaf obboloota koo kana siniin jechuu jaaladha. Kanaaf yoo isinitti tolee laayik sheer gochuun na jajjabeessaa jechuun immoo affeerraa kooti hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaadha waa irraa barattu jedheen abdadha. Warroonni maatii koo taatan laayik sheer gochuun yoo qeeqaaf yaada qabaatan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun akkasumas warroonni maatii koo hin taane immoo koottaa gara maatii kootitti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Waan na faana turtaniif immoo horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu jaaladha. Chaaw baay baay.